Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimata galgal sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Akka mul'atan soora haala keessan keessummeessaa guyyaan jimaataa gurraan dhalaan 17 barii 2017 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatirraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Garooduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Somaaliyaa keessatti balaa caamaan maataa dhufe akka daran haala balaa amaarra hin geenyeef yeroo nafe baatii 2 qofa ta'uu tokkummaan mootummoota beeksisee jira. Matoota irra qabnu keessaa tokko. Ittaanaa itti gaafatamaa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaatiif itti gaafatamtoota Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanofaa dabaleetiin nama hedduu har'a mana murtii federaalaa fidaniitiin ragaa viidiyoo irratti ba'an wallisaa Oromoo Keekiyyaa Badhaadhaatii fi qindeessaan muuziqaa Xilaawun Tolaa roobii dabarta Adaamaa qabaniitiin ammallee hidhaa jiranii waan harkee argamnu keessaa hagi tokko oduun jalqabnaa namoo. Dhaabbattoonni itti kanagaa Yuunaayitid Isteetsi ijoo ta'an odeeffannoo baay'ee barbaachisaaf olaanaa ta'e pireezidaanti Tiraampiif kennuu akka itti fufan dubbataniyyuu aangawoonni duraaniif xiinxaltoonni garuu hariiroon dhaabbattoota itti kanagaa fi Waayit Haawus gidduu jiru akkaataa ammaan dura takkaallee argamee hin beeknetti xiqqaataa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaantichi kaleessa sa'a tokkoof ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti aangawaa yookaan xiinxalaa waa'ee bulchiisa isaanii odeeffannoo gadbaase akka hordofanii tarkaanfii fudhatan akeekkachiisuun isaanii gabaasamee jira. Geggeessitoonni duula filannoo pireezidaantummaa Tiraamp utuu filannoon baatii sadaasaa keessa hin geggeessamiin dura aangawoota basaasaa Raashiyaa waliin hariiroo qabaachaa turan jechuudhaan odeeffannoo miidiyaan baase ni haalan Tiraamp. Yoo biyyoonni lamaan hariiroo qajeelaa qabaatan tarkaanfii gaarii ta'uu garuu yaada qabaachuu isaanii irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Kan mootummaa Kremlin waliin michooma olaanaa qaban jedhaman gorsaan tika nagaa biyyoolessaa pireezidaanti Tiraamp Maayikil Flin eega torban kana keessa taayitaa gallakkisanii booda Raashiyaan of eeggannoof ofirraa qolannaadhaan deebii kennitee jirti. Yeroo pireezidaantiitti filatamanitti ka deeggarsa agarsiisee ture Raashiyaan yookaan mootummaan Raashiyaa eega Flin taayitaa gallakkisaniif pireezidaanti Tiraamp immoo akka Raashiyaan kutaa Kiriimiyaa Yukireenitti kennitu dubbatanii booda gad bu'aa deemee jira. Bara 2015 Flin ayyaaneffannaa televiziyoona ololaa Raashiyaa kan mootummaa Kremliniin gargaaramu irratti pireezidaanti Puutin waliin argamanii turan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbattoonni gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa akka caamaan miidhamte Somaaliyaa keessatti gargaarsa yeroo hatattamaa kennuudhaan balaa daran hamaa dhufuu malu oolchuuf yeroon qaban baatiilee 2 qofa ta'u akeekkachiisanii jiran. Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa kun akka tilmaamanitti uummata Somaaliyaa keessaa aga walakkaa akka ta'u jechuun kanneen gara miliyoona 6.2 ta'an balaa caamaa kaaba biyyattiirraa ka'ee naannolee birootti babal'achuuf jiruun miidhamuu isaanii dubbatanii jiran. Bakka bu'oonni sagantaa nyaata addunyaaf dhaabbata gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa torban dabre gara naannolee akka hamaatti caamaan dhaamanii gara Puuntlaand gara kaabaatti imaluudhaan haala jiru xiinxalaa ka turan yoo ta'u uummanni hedduu miidhame beelanirree jalaa dhumee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Haalli amma caamni biyyattii keessa jiru babal'ataa jiru kun ka bara 2010 fi 2011 caalaa hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Kanneen sagalee guddaadhaan dhaadannoof faaruu mormii dhageessisaa turan hiriirtonni Afrikaa Kibbaa har'a magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriiruudhaan akka bu'aalee bara apartaayidii argamerraa hirphi kennamuuf gaafataa oolan. Qabsaa'onni gara 200 ta'an kanneen sochii Black First Land First jedhamurraa ta'an qomee lafa yookaan du'a jedhu uffatanii hiriira ba'anii akka baankii Afrikaa Kibbaa guddicharraa bu'aan bara apartaayidii ba'ee isaaniif qoodamu gaafatanii jiru. Gaaffiin kun
qaama mormii wal caalmaa dinagdee adiif gurraacha lammiiwwan biyyatti gidduu jiru jabaataa dhufe yoo ta'u akka lafti dureeyyiirraa fuudhamee gurraachota lammii biyyattiif kanneen homaa hin qabneef qoodamu dhiibbaa gochuudhaaf ka fudhatame jedhamee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa yaada wixinee seeraa dhiyeessan keessatti akka argametti yaaduma gaaffii kanaaf deebii kennu kan of keessaa qabu ta'uunis dubbatamee jira. Mariin paartii mootummaaf mormitoota gidduutti geggeessamu uummataaf paartiilee mormitootaa biratti akka amanamaa ta'u mootummaan paartiilee dhimmisaa isaan ilaallatu maraaf balbala isaa banuu qaba jechuun paartiin Samaayawii paartii jedhamu har'aa beeksisee jira. Hidhamtoonnis mana hidhaatii hiikamuun uummata biratti amantaa jiru jabeessa jedha paartiin kun. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa soraatu dhiyeessa. Akka gabaas paartii tanaatti mariin duratti wanni ummati bara dheeraa gaafachaa bahe olaantummaan seeraa jiraatte demokiraasiilleen kabajamuu malte. Marii tanaaf haala miyyeessuu fi Samaayawiin akka warri maqaa siyaasaatii fi yaadii isaaniilleen keessatti hidhame hidhaa ba'u hajaja labsii muddamsuu baasan tan akka achi kaasan nami hidhaatti guuran hiikamuu akka malee fi warri dubbiin Itoophiyaa ilaalti cufti tan keessaa qooda qabaachuu male. Obbo Solomoon Tasammaa itti gaafatamaa dhimma paartii tanaati. ድርድሩ ሶስት ነገሮች ይፈልጋል። አንደኛ የህዝቡን ፍቃደኝነት ይፈልጋል። ህዝብ ያልፈቀደውና ህዝብ akkana jedha mariin tun wasadii gaafata wanni qaraa fedhiin ummataa jiraachuu maltu ummati keessi jiraachuu baannaan yookaan ammoo qoodi ummataa keessi jiraachuu baannaan garuu iyyuu hin deemtu warra walirratti dorgomullee ta'e warri mormulleen tan keessa qoodi qabaachuu malee mootummaalleen marii tana qoodi qabaachuu malee fedhiillee agarsiisuu malee jedha. Ihaadigi gaafii ummataatti itti jabaate malee silaa marii akkanaatiif iyyuu hin qophaa'u jedha paartiin tunin warri eege hajaja labsii muddamsaa baatee asitti hidhamka akka Dr. Mararaa faati akka Anaaniyaa faati warra akka Daani'el faati warra akka Eliyaas faati Achaamiyellee faatilleen warra akkanumatti murtii malee hidhaa jiru jedha paartiin tunin akka Dr. Bayyene Phexros jedhutti Ihaadige waan gaafataniif deebii isanii kenninaa jechuu malee ammatti wanni mirkaneesseetiin nuu kan hin jirtu jedha. Ihaadige fi paartiin mormituu akka garii waliin hojjechuu danda'an irratti yaadi irratti wal mari'achuu danda'an dhiyeeffatanii mariif kurfoo jiran. Yaadi paartii akka Medirek fa'aatii tan irratti qaban maal fakkaata? Tana qophii teentattaamtu keessatti deebina. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kanuma. Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanootii fi obbo Beqqalee Garbaafaa dabaleetiin ardha mana murtii federaalaatti fidaniitiin ragaa viidiyoo irratti dhiyeessan. Akka bukaatoon isaanii obbo Wandimuu Ibsaa jedhutti dhaddacha ardha irratti maatii ijaar hidhame bakka buutota NGO yookaan dhaabbilee mootummaa hin ta'inii fi gaazexeessootillee dhiyaatti dhufan. Tigistitti obbo Wandimuu dubbise. Erga hidhamanii waggaa tokko an darbe miseensonnii fi hooggantoonni paartii mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 har'a mana murtiitti dhiyaatanii wabiin viidiyoo abbaan alangaa dhiyeeffate laallamee ooleera. Kanaan dura namoota 21 galmee kanaan himataman irratti ragaa abbaan alangaa maqaa dhahate 43 keessaa 41 mana murtiitti argamanii ragaa qabna jedhan dhiheessaniiru. Abbaan alangaa egaa jarri lamaan hafan jechuunis 43 keessaa lamaan hafan argachuu dadhabnee jechuudhaan yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafatus gareen abukaatoo hidhamtoota garuu carraan kennamuuf hin qabu jedhee waan gaafateef manni murtiis dhugumaan kana booda carraan biraa hin barbaachisu jedhee murteessuusaa natti himan abukaatoo hidhamtoota keessaa tokko ta'an obbo Wandimuu Ibsaati. Dhaddachi har'aa erga waarratee booda obbo Wandimuu Finfinneedhaa bilbilee dubbiseera. Viidiyoowwan har'a mana murtiitti abbaan alangaa wabiidha dhiyeeffate qabiyyee isaanii maal akka ta'es natti himaniiru obbo Wandimuun. Abbaan alangaa fiidiin koo kanadhaa tokko Baqqalaa Garbaa irratti obbo Baqqalaa Garbaa tokkoffaa bara deengaddaa raadiyoo isaatiif Amaariffaan yaada kennee isaati irratti dubbate marii gaafa achitti dubbate san gincitti yoo sochiin Oromoo kun jalqabamu maal akka ta'e namni meeqa akka miidhame haala itti sochiin kun ka'eef amma immoo Oromoo Federaalist Koongireesiin maal akka hojjechuu qabu kana masaa'ii gaafate obbo Baqqalaan illee haaluma gaariidhaan nutillee dhaabaa siyaasaa kan uummata kana bakka buunee karaa nagaatiin qabsuuf nu waan taaneef ajandaa qabnaa nullee mamarachiisaa humnaan master pilaanii kana kun lafa saamuu kana akka ittiin deemne jennee walgahii hin gaafannee walgahii nu hin didanii achiin booda irratti uummanni qabsoo isaa itti fufee nu
qabsoo uummataa afur dhaabachuu hin dandeenyu. Ofii garuu ummataanillee taa kana godhaan jenne haaluma kana irra deddeebi'eetiin isaat irratti kanuma gara daqiiqaa 20 fixate inni kun. Obbo Wandimuu akka har'a mana murtiitti dhaggeeffatanitti viidiyoo siidiidhaan dhiyaate kanarratti obbo Baqqalaa Garbaa waan jedhe keessaa seera biyyattii wanni cabse jira ija seeratiin yeroo laaltan. Obbo Baqqalaan dubbiin dubbatan haaluma paartiin keenya Oromoo Federaalist Kongireesiin qajeelcha kennuun karaa nagaatiif gaafii uummanni kaase kana rakkoo uummanni kaase kana qaamni kunillee qaamni sunillee kaka kaase hin jiru. Kana yoo ka misooma barbaaddan taate karaa nagaatiin biyya kana mari'achiisa. Kan seera Itoophiyaa kabaju qofan yaada deebii kennaafii ture jechuudha obbo Baqqalaan gaazexeessaa sanii. Biyya yeroo jiru moo yeroo as dhufe obbo Baqqalaan kana isaatti biyya haasa'e? jiru Finfinnee yuunivarsiitii obbo barsiisaa jiru. Waajjiruma keenya irratti biyyuma kana keessa taa'ee haala seera Itoophiyaa kabaju. Inni kun beekan dubbatame bara dheengaddaati. Sadaasaaf muddee keessa jechuudha. Sochiin ka'ee guyyaa 12 booda irratti. Sagaleen inni ittiin tooniin inni ittiin qaaqullee toonii nagaa. Toonii qabsoo nagaa kanuma karaa nagaatiin haala olaantummaa seera Itoophiyaa kabajuun qofa kan deebii kennuu yaale obbo Baqqalaan kana dhamma hordofnellee kanuma jechuudha. Itti aanaa dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa bara 2015 waldaa qorannoo Oromootiin affeerramee gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuudhaan as magaala Waashingtan DC keessatti walga'ii waggaadhaan ta'u dhaabni kun qopheessuu fi hanbeektonni hojii qorannoo isaanii irratti dhiheessan irratti argamee ture. Yeroo sanis haasaa keessummaan kabajaa godhu haasaa ijoo dhiheessuudhaaf obbo Baqqalaan han argame. Egaa viidiyoo gaafas waraabame har'a abbaan alangaa an akka wabiitti dhiheeffate. Obbo Wandimuun viidiyoon sun maal akka ta'e akkanatti ibsan. Duratti afaan Ingiliffaa nama hiiku jedhanii nama mucaa'oota akka fidanii boodarra immoo Ingiliffaan obbo Baqqalaan jammaree jennaan amma akkanatti odoo inni Ingiliffaan qaaqu jalaa hiikuu waan namatti ulfaatuuf amma ishiinis hordoftee caqastee boodarra immoo isa kana afaan Amaariffaatitti hiiktee akka dhiyeessitu jedhamee cal jenneetumaan Ingiliffaan hordofne oosa irratti yookiin immoo Oromoo Steedii Asooseeshin irratti dubbatamellee haaluma seera biyya kanaa kabajuun garittuu dubbiin amma achitti dubbatame kun gaati fakkeenyaaf amma obbo Baqqalaan nuti Oromoon dhaloota Arsii, Wallaggaa, Baalee, Goobbaa achi kara gara taanillee nuti hundi Oromoodha. Akka Oromootitti ofiillee walii galuu qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin illee walii galuu qabna. Obbo Wandimuu viidiyoon sun akkaataa itti yakka ta'e wanni dubbatame jira? Amma abbaan alangaa duruma waggaa ijoo CD kanaa qabsiifatu. Sababa CD kanaan ololli kun adeemeef uummanni lolaa fi qophaa'eera, lolatti ka'eera, rabshaan uumameera, hukatiin uumameera. Viidiyoo kanaaf dubbii kanatu lola kana kaase. Isa kana nu laaltan jedhan. Amma immoo Baqqalaan Ingiliffaan illee afaan Amaariffaatiin illee kan godhu yoo laalu tokkoffaa amma bara dheengaddaa sadaasa keessa waggaa kana dura kan godhe odoo kayoo sanuu seera cabsee jiraatuuti waggaa kana muluun teechisan laala obbo Baqqalaa kana jechuudha. Beellamni itti aanu hoomii erga hidhamanii waggaa tokko darbeera kana booda murtii bira gahuudha ammam fixa jettanii yaaddan wanni beekamu jira? Walumaa galatti amma maalidha silaa yoo tana kan dhumuuyyu sababa adda addaatiin sababni abbaan alangaa ragootiin namaa ragootiin akkasii naa dhiyaachuutu jedhameef ture amma silaa har'aa hin dhuma jennee yaanne nuti gaadulaa kanaan durallee tureera akkasitti nutti amma gaa har'aa sa'aatii gara afurii homaatitti jalqabne aga sa'aatii jaafolakkaatitti turre kama Baqqalaa Garbaa qofa ka Baqqalaa Garbaatu paartii lama qofa jechuudha. Isa afaan Amaariffaatiin isa afaan Ingiliffaa qofa caqafne Baqqalaan afaan Oromootiin illee Oromoo miidiyaa neetwoorkiitiin illee kan kenne hin jira isaan hojja duree hin caqafna itti aanee immoo kan abdataa jira. Beellamni itti aanu wajjaa duraa ta'ee wajjaa duraa sanitti illee kan nama sadii qofa waan jedhaniif itti fufuu hin danda'u. Wajjaa duraatirraa itti aansee waan ta'u laalla jechuudha. Tole obbo Wandimuu ibsaa fi odeeffannoo naa kennitan hundaafuu ulfaadhaa isiniin jedha. Isinillee carraan alaattaniif ulfaadhaa tigis. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaantu dabar weellisaa keekiyyaa badhaadhaatii fi qindeessaan muuziqaa Xilaahun Tolaa roobii dabarte godina Shawaa Bahaa magaala Adaamaatii qabanii achumatti ammallee Adaamaattidha jiran poolisiin yoo gaafatanii ajajatti nutti kennamee yookaan ammoo imaanaatti nutti kennamee malee waan kanaaf hiinee jedheetiin wanni mirkaneesseetiin maatiitti min jiru.
Maatii fi hariyaa weellistootalleen jarkanaalleen tanum jedhan tujubee dubbise ka weellisaan tokko akka keekiyyaafatti qaban himeen jalqabna. Kan isaan hidhaman guyyaa roobii sa'aatii 5 irratti kan isaan bakka istuudiyoo Xilahuun Tolaatti kan isaan qabamanii isaan lamaanii. Kan isaan qabamanis guyyaa sana waan beekamu hin jiru dura namoonni siviilii 2tu dhufe booddeerra konkolaataatiin wattaaddaroonni dhufanii booddee fudhatanii deemanii hidhamuu isaanii agarre booda. Keekiyyaadhaaf Xilahuuniin attamiin beektaati? Keekiyyaan weellisaa Oromooti. Mucaa baay'ee uummata Oromoo biratti jaallatama guddaa qabudha. Keessumatti iyyuu waataa jechuudhaan sirbaa hedduu kan jaallatame uummata biratti fudhatamaa qabu kan weellisudha. Kanaan ala gurbaa homayyuu keessa hin jirre homayyuu mucaa rakkoo hin qabnedha. Uummanni baay'ee kan jaallatudha. Xilahuunis taanaan nama maatii qabudha. Abbaa warraa yookiin weellistuu Waaritee Furiiti. Innis istuudiyoo keessatti hojii masaa hojjechaa oola. Muuziqaa hedduu nama qindeessudha lamaan isaaniiyyuu. Kanaaf maaliif akka ta'e egaa jedhamuun artistoota Oromoo akkuma itti fufeetti jira maal akka ta'e hin beeknu balleessama tokko malee itti fufeera gaa. Amma gaa erga qabamanii guyyaa lammata isaaniiti walitti siqeenya qabdu dhaqxee gaafatteettaa? Walitti dhufeenya qabna dhaqees gaafadheera. Egaa amma kan jedhamaa jiru kan isaan hidhamaa jiran magaalaa Adaamaa 18 bakka jedhamuttidha kan isaan hidhamanii jirani. Yoo namoota achii gaafattee namni maaliif akka hidhamanii namni sitti himuu hin jiru. Kan isaan jechaa jiran imaanaatiin yookiin adaraatiin as kaawwamanii malee nun ilaallatu jedhu yookiin mana murtiitti dhiyaatanii. Isaanis nama hidhellee hin beeknu jechaa jiran. Isaanillee imaanaatiin achi kaa'ame eenyu akka kaa'ame hin beekamu eenyu akka hidhe hin beekamu. Abbuma gaafannu wallaalle haati mana Xilahuun Tolaa nama da'uu geesse ulfa ji'a 8 oliiti. Isheenillee kun walii rakkachaa jirti. Olii gadi deddeebitee isheenillee haalatti olii gadi deemuullee hin dandeenyerra jirti. Kanaaf baay'ee rakkoo guddaatu jira. Maaliif akka qabanis maaliif akka hidhamanis hin beekamu. Istuudiyooma keessatti qabamanii malee waan akka balleessan hin qabanii waan tokko nama waa raawwatanii beekanii miti. Maaliif akka isaanillee dhimmuma isaanitti hidhamanillee otoo barree gaariidhaan ni gaafannaan nutti himuu hin dandeenye isaanillee. Kanaaf isaan duuba isaanii waa biraatu jira. Waan isaan ittiin fi qaban hin beeknu. Duula aartii Oromoo irratti gaggeeffamudha. Inni fudhanna malee kana maal akka ta'eyyuu namaa galaa hin jiru. Namni biyya seerra jiru taanaanii maaliif akka hidhamanii dhimma maaliif akka qabamanii yeroo qabamanii itti himamee qabamuu qabu ture. Amma immoo eenyu akka hidhan beekamu mana hidhaa keessa ta'anii maaliif akka hidhamanis hin beeku. Imaanaatiin akka kaawwaman jedhaman namni akkamitti akka horii imaanaatiin kaawwama. Eessa dhaqachuuf maal gochuuf imaanaatiin kaa'ame yookiin seeratti maal dhiyeessine. Kanaaf baay'ee rakkisaadha haalli jiru amma. Eenyutu imaanaa kaa'ate jara kana eenyutu eenyutti kenne? Namoota warra dhimma nageenyaa yookiin warra koomaandii poolisii ta'uu danda'a. Warra achi jiran illee hin dubbatanii warri naannoo poolisoonni achi jiran iddoo isaanitti hidhamanii jiran illee hin dubbatanii imaanaa kaawwamanii malee hin beeknu jedhanii. Dhimmitti hidhaman yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii eenyu hidhe yoo jedhan hin beeknu siin jedhanii abbaatti himattus hin qabdu isaanis waan hin hiineef waan jechuu hin danda'anii amma kanatu nutti bitaachee waanuma gaafa nu luudhamne ta'aa jirra beekta. Isaanumtuu otoo isaan badii qabaatanii siyaasa hordoftu hin jenne siyaasa keessatti hirmaachaa jirtu hin jenne kana balleessitan hin jenne balleessama tokko malee otoo hin gaafatiin kan isaan hidhan. Otoo balleessaan isaanii itti himame nutiyyuu haala sirriitiin abukaatoo dhaabnee fi wanta ta'u gochuu dandeenya. Amma garuu wanti gochuu qabnu wal isa wallaallee ta'aa jira. Artistoonni kun maaliif akka qabaman miseensota maatii keessaa haadha warraa ogeessa muuziqaa Xilahuun Tolaa weellistuu Waaritee Barii Adaamaatti bilbilee argadhee Xilahuun yoom akka qabame gaafadheen ture. Guyyaan inni qabame gaafa roobiidha naannoo sa'a 5tti. Anillee gara sa'aatii 8tti dhaga'eessanuu namatu bilbilee natti inni istiidiyoon naannoo magaalaa Adaamaa keessa naannoo Booleeti. Achumaa qabanii ijoolleen na'uma waamaniituma meekoottu naan jedhaniituma gaafa naqu inni hin jiru akkanatti warri poolisiidhaa qabatee deemeen naan jedhanii. Ati eessa turte naanni qabame? Ani ganama manumaa bahee anillee manaa bahee bakka hojii deemee baandii urjii Adaamaa keessan hojjedha bakka hojii deemee gaafa hojii sanii naannoo sa'aatii 6tti gara manaa gala. Gaafa gara manaa galu ijoolleen bilbilaniituma natti himanii koottu meessi barbaanna naan jedhanii gaafa ol deemu Xilahuun hin jiru akkana naannoo sa'a 5tti qabanii deemanii naan jedhanii achi manni nyaataa wayii jira. Warruma mana nyaataatti kanaayyuu nutti himanuti homaa quban qabnu. Eenyu kan qabe jedhan gaafasitti man? Namuma lamaan tokkotu dhufee taa'aa ture jedhanii jara lamaa wayiiti jedhanii nama akkamiiti jennaan namuma akkasuma kafanuma miniitarii uffatanii taa'aa turanii jedhanii achi booda ammoo lafa bu'anii poolisoota fudhatanii ol deebi'anii qabatanii tuma keekiyyaas bakkuma inni taa'aa jirutti jedhanii illee mana nyaataa keessa jira achuma bakkuma inni taa'aa jirutti Xilahuun illee isteediyooma keessaa seenanii qabatanii fudhanii ba'anii jedhan. Amma eessa jira? Abbaan warraa kee iddoo kam jira Xilahuun?
Amma inni waajjira poolisii jira ganda 18 magaalaa Adaamaa keessa ganda 18 jiran. Sababaan inni qabameef gaafatteettaa maal isiin jedhan? Sababa inni qabadheef gaafadhe garuu namni deebii naa kennu hin jiru beektaa namni akka fidanii warra nageenya biyya keessattu qabeedha kan deebiin nuuf kennamu. Sunillee deebii gahaa miti beektaa sababa maaliitiif akka qabamanii shakkamanii akka qabaman qoftiidha kan informeeshina dhageenyu shakkamaniiti wanna qulqulleessinu jira. Waan qulqullaa'u waan jiruufidha. Kanuma malee namni deebii nuu kennu illee hin jiru. Sababa kanaaf hidhamanii illee hin jiru. Shakkamuu ennaa jettu maalitti shakkaman siin jedhani? Wanti shakkaman kana jedhanii wanti adda baasanii nutti himan hin jiru. Waan shakkamaniif akkuma shakkamaa kamiyyuu shakkamanii jiranii. Kanaaf akka dubbiin qulqullaa'uuf asuma turanidha. Abbaa warraa keetii wajjin wal argitee dubbattee maaliif qabamte jettee gaafatteetta maal siin jedhe? Dubbisee jira maal wanti isin gaafatan jirani sababa maaliitiif hin jedheenni jira waan biraan an gaafanne sirba eennuuf hojjettee qofti na gaafatanii sirba eennuuf hojjetteerta maammoo gadaatiif hojjetteerta wal beektaa naan jedhanii kanuma malee wanti biraa kan na gaafatan hin jiru. Maammoo gadaa eenyu? Weellisaa maammoo gadaa nama guddaa tokko manguddoo tokko. Maaliif isaaniif hojjetteettaa jedhanii gaafatu? Isaan sababa hin beekne beektaa tarii wanna maammoodhaaf inni bara waggaa 2 dura moo akkas sirba wayii kan hojjetee jira sirba guulaa jedhamu wayii sirbuma aadaadha aadaa biyyaa. Sirbichi ka siyaasaati moo? Sirbichi amma yoo san kan hojjeteef ani yaadachuu baadhus maammoon tariiti sirba mootummaa qeequs qaba. Sirba san keessaa ammoo sirbuma guulaa jedhamu wayii hojjetee Xilawuun sirba aadaa ture. Ammaaf egaa manuma hidhaa ganda 18 keessa jiru. Manuma hidhaa ganda 18 kana jiru adda guyyaa Jummaatiin biratti achuma jiran ka sanbata lamaan kanallee waan godhan hin beeknu ka asumatti ooluudha homaa gammaa furmaan illee hin jiru deebiinis hin jiru. Hidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee qaama mootummaa biraa deebii argachuuf ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa Komaandar Gannana Xibabuu Tolosaatti bilbilee hidhamuu artistoota kanaa quba qabduu jennaan. Quba qabna namoonni kun seeraan barbaadaman jedhanii saniin qaamni federaalaa qabe bira tursiisanii bifa kanaan kan to'atamanii biratti yeroodhaaf tursiisan federaala irratti barbaadaman. Weellistoonni kun keessumaa keekiyyaan weellisaadha. Xilaawun immoo qindeessaa muuziqaati. Walleen keekiyyaa yeroo hedduu hawaasummaa gootummaa Oromoo irratti fuulleffachuudhaan televezyiyoonaa irrattis mul'ata. Namoonnis hedduu jaallatu. Hammuma kana waan siyaasa keessa lixee waan adda biraa keessatti hirmaatan illee hin qabanii sababaasaa wal dhaallee sababa namoonni jedhaniif maatiinis akkasitti sababa himatanii fi qaamni isaan qabe kuni sababaasaan hidhamaniif hin dubbanne. Qaamni isaan to'ate kuni yakkaan barbaadamanii saniif achitti mana to'annaa hin qabnu waan ta'eef yeroodhaaf simbira nu haa turanii fudhanneeti federaala irratti kan himatamanii kan jedhu kana nu kaa'e malee wanna isaan itti shakkaman akka kootitti akka dhuunfanitti hin beekan. Komaandi poostiidha gama keessanitti kan erge. Komaandi poostii miti warra dhimma biyya keessatti. Isaan hin beekan waan beekan natti fakkaatu warra dhimma biyya keessatti. Sababaa isaan hidhamaniif isin hin beektanii ka beeku qaama federaalaati jechuudha. Itti himamee jira namoota shakkamtoota kanatti namoonni qaban kun kanaa shakkamta jedhanii itti himanii jiranii wallistuun waaritee jedhamtullee akka carraa na gaafattee turte dhimmicha nu biratti wanti itti shakkinee qabne hin jiru akka waliigalaatti akkuma nama sitti hime kanatti qaama federaalatti qabe jedhee itti himee jira. Akka waan itti shakkaman immoo ishiittis himamee jira. Namoota shakkaman kanattis kan himame ta'uu isaati kanan ani beeku. Isiniin garuu imaanaa dhumti isinitti kennamu waajjira keessanitti kennamu malee sababaa namoonni kun qabamaniif isin hin beektan. Hin beeku akkasumas. Ajajaa poolisii magaalaa Adaamaa Komaandar Gannana Xibabuu Tolosaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaa kenna. Qaamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teennee jalqabne qar daqiiqaa 25 tokko yaane mee waan hafe dabarra. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Midhaan garmalee Afrikaa keessatti babbadu hanqisuudhaaf teknooloojii gama kanaan deeggaru barsiisuudhaaf USAID yookiin dhaabbata misoomaa fi deeggarsa Ameerikaatiin deeggaramee gareen naannoo biyyoota Afrikaa tokko dorgommii teknooloojii bara 2017 kanatti qopheessee jira.
kanneen dorgomuu barbaadaniif ammaa kaasee banaadha jechuudhaan ibsi gulaalaa Ameerikaa kun ni addeessa. Nyaataan of danda'u yookiin wabii nyaataa dabalatee dhiyeessii nyaata madaalawaa mirkaneessuudhaaf midhaan garmalee babbadu hanqisuun giddii ta'a. FAO yookiin dhaabbati qonnaa addunyaa akka tilmaamutti midhaan nyaataaf guutuu addunyaatti oomishamu harka 3 keessaa tokko yookiin immoo meetirik toonii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 300 karaatti babbada. Badiin kun maallaqatti innaa shallagamu immoo uummattoota dhiyeessii yookiin oomishatummaa midhaan nyaataatti bobba'an miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 ta'an galii isaanii parsantii yookiin 15% akka hanqatu kan godhu innaa ta'u, kun immoo qonnaan bultoota kanneen warshaa keessatti nyaata kana oomishanii fi daldaltoota suuqii keessaa walitti qabaatti miidha. Sana waan ta'eef egaa dorgommiin amma hawaasa Afrikaa baatiin dhiyaate kun beektonni teknooloojii badii midhaanii oomishaan booda mul'atuu fi haala yeroo oomishaan boodatti midhaanni sirriitti qabamu irratti meeshaalee yookiin teknooloojii haaraa akka uuman waamicha godha. Dorgommiin kun caamsaa bara 2017 kan mo'attoota filatu innaa ta'u, kanneen tokkoffaa haga sadaffaa ba'an badhaasa doolaarii 30,000 qophaa'e hirmaatu. Uumtonni teknooloojii, qorattoonnii fi namoonni dhuunfaa umriin isaanii waggaa 18 ol ta'e miseensa biyyoota Afrikaa bahaa keessaa ta'an Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Burundii irraa ta'an dorgommii kanarratti akka hirmaatan affeeramaniiru. Qajeelfamnii fi ulaagaaleen akkasumas odeeffannoon badhaasa laatamu marsaa intarneetii www.younginnovatorsinagribusiness.com yookiin immoo yiac@irenkenya.com jedhutti iimeelii gochuun dorgomuu dandeessu. Gufuuwwan guddinaa fi dagaagina caasaa dinagdeetti mudataniif fala teknooloojii barbaaduun galma dhaabbati misoomaaf gargaarsa Ameerikaa yookiin USAID jedhamutti ka'e keessaa tokkodha jechuudhaan Daayirekteerri USAID kan Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa bahaa Keerin Freeman dubbachuu kan tuqe ibsi gulaalaa kun dorgommii kana deeggaruu yookiin ispoonsara gochuu keenyatti baay'ee ittiin boonna jechuudhaan dubbachuu isaanii tuqee yaada isaa xumureera.